jirtu hordoftoota kiyya har'allee wanta isin agarsiisuun qaba appilikeeshinii tokko wal isin barsiisa appilikeeshiniin kun appilikeeshinii manuma keessan teessanii mallaqa irraa argattanidha appilikeeshinii baay'ee namatti tolu yeroo mana keessan keessa deemtanii hojjettan faana miila isin fuutanii lakkaa'eetiniin kiiloomeetiraa fi sa'aatiitti jijjiiree isinii shallaga akkasumas warri daataa bareeda qabdan warri daataadhaan fayyadamtan yookiin wifiidhaan fayyadamtan daataa tolaa warri qabdan beeksisoota sakandii 15 hanga sakandii 30 dheeratan amma irra deebitanii akkaataa itti ilaaltantu jira beeksisa isinii kenna beeksisoota sallaaluudhaan kooyinii walitti isinii qabee achuma irratti guyyaa takka keessatti hanga doolaara 10 argatuu dandeettan doolaara 5 hanga 10 argatuu dandeettan yoo irratti hojjettan yoo akkaataa isaa fayyadama isaa saniin ilaaltanii itti fayyadamtan jechuudha baay'ee namatti tola warri YouTube irraa mallaqa hin eegganne yookiin warri YouTubein keessa monetize isiniin taane applicationii kana gabbuufattanii yoo fayyadamtan baay'ee tokko isin fayyadaa garuu mootu doolaara 5 hanga 10 guyyatti argatuu dandeettanii akkaataan itti fudhattan PayPal irratti isinii bu'aa yookiin ammootu Amazon gift card irratti illee buufatuu ni dandeettanii doolaara 36 fi sanii ol yoo ta'e ammootu baasuu ni dandeettan kaardii garaagaraati irratti PayPal mootu akkaataa itti banattanii mallaqni kun irratti isinii kuufamu salphamatti isin agarsiisa waan nama dhibuu miti kun kanallee sagantaa biraa keessatti qabadhe isinii dhiyaadha baay'ee waan namatti tolu warri yeroo duraatiif gara chaanaala kiyyaa dhuftan leellisaa tuubiin jedhama subscribe gochuudhaan miseensota keenyatti makamaa warri ammootu aappiin kun Play Store keessa akka tasaa isiniin argamne yoo jiraate aappii kana karaa TikTokiti warri nu hordoftan TikTokii kiyya descriptionii yookiin ammootu kara jalaa saniin isinii kaa Telegram keenyarra gabbuufatuu ni dandeettanii baay'ee waan namatti tolu tokko itti fayyadamaa isiniin jedha amma asumaan gara barnootaa ceena. Tole kabajamtoota hordoftoota kiyya appilikeeshiniin isa kana jechuudha. Akkaataa itti seentan Play Store keessaa gabbuufattanii warri Play Store hin qabne mootu Telegramii kiyya jala isinii kaa'eeti jira. Ani kana itti fayyadamaa jira waan ta'eef jecha haaraa mootu amma asirraan seenee isin agarsiisa. Tole appilikeeshiniin erga gabbuufattanii install godhattanii kana ni seentanii. Yeroo jalqaba seentan bifa kanaan isinii dhufa. Neetworkii keessa waliin ni eeggattanii. Yeroo inni bifa kanaan isinii dhufe jalqaba irratti asitti dhiira jedha asitti dubartii jedha isin saalli keessan kam akka ta'e ni filattanii fakkeenya ka dubartii haa filannu dubartii jedheeni dubartii irratti raayit ni gootanii yeroo kana inni kiiloogiraama meeqa akka ulfaattan isinii tilmaamaa yoo barbaaddan yoo kanaa ol taatan kiiloogiraama 50 ol yoo taatan fakkeenyaaf kiiloogiraama 50 ol yoo taatan kiiloogiraama 54 akka teettanii seef godhattanii fakkeenyaaf kiiloogiraama gataatanii tilmaamumaan ni kaa'attanii rakkoon qabu warri furdaalleen haga 60 80tti kaa'atuu dandeettan rakkoo takka hin qabu san booda jala kana dhuftanii continue jettanii continue erga jettaniin bifa kanaan isinii dhufe huma takka rakkoo takka hin qabu baay'ee salphaadha bifa kanaan yeroo isinii dhufe ookingiin kun banaa akkatti ta'uu qaba amma pause godhee jira amma akkatti banaadha. Kun ka jalqabaati innuuni banaa bantanii jirtanii profaayilii keessan seenuudhaaf amma beeksisoota na ajajaati jira yeroo inni bifa kanaan isinii dhufe tun erga banaa isinii taate jalqaba bakka kana dhuftanii profaayil ka jedhu kana ni tuqxanii profaayil keessan erga tuqxanii wantoota kana ni ilaaltanii kun ID keessanii kun immoo my profile jedha profaayilii keessanii kun hanga isin ulfaattaniif dheerina keessan akkas saala keessan ni galmeesse kana ammootu step goal ka jedhu kana kuma jaharra inni isinii kaa'e isin kafeetanii rakaattanii goolii isaa kuma 4 illee godhatuu ni dandeettanii akkatti rakkoo hin qabu kana dhiistanillee uummata akka rakkoo hin qabu karaa kanatti afaan ammootu ingiliffa irratti dhiifattanii amma profile ka jedhu irraa earning jettu mallattoon doolaaraa irra jirtu kanatti as dhuftan jechuudha isaa kanatti yeroo as dhuftan mallattoo doolaaratti wayita as dhuftan amma doolaaran kaayaan jiru yuuroodhaan kaayaa jira as dhuftanii yeroo as dhuftan wantoonni kun sadiin filannoo keessan ta'e isinii dhufa filannoo keessan kana sadiin irratti chaansii isinii kenna fakkeenya tokkoffaa kana irratti yoo tuqxan wanti kun akkatti isinii dhufa yeroo 8 isinii kenna guyyatti hiree yeroo 8 isinii kenna garaacha kana gattuuxanii akkatti jechuudha
beeksisa isinii fida. Beeksisni kun kooyinii 1000 kaasee hanga kooyinii 8,000 yookiin 50,000 isinii kennuu danda'a. Amma bakka kana yoo tuutan beeksisa kana isin laalchisa. Beeksisa sanni ilaaltan jechuudha. Hojjamtoota hordoftoota kiyya yeroo takka beeksisa tokko laalee amma yuuroo 18 seenee jira. Kana tokkoffaa kana laalle inni kun yeroo 8 nuu kenna, chaansii yeroo 8 nuu kenna. Amma keettaan itti gattabarra kunillee jechuudha. Kalammaffaa kuni inni kunillee chaansii aga 10 nuu kenna. Kun yeroo 10 nuu kenna. Isaa kana akkatti irraa saayitan akkatti irraa kaastan jechuudha. Wantoonni kun yoo walitti qajeele moo'attan yookiin 3-4 yoo ta'e akkatti innuu itti ibseetiin beeksisa isinii kenna. Beeksisa akkatti isatu isinii kenna. Amma beeksisa 5,500 naa kenne. Beeksisni marsaa sadaffaa kana ammallee bakkuma goo jettu tana tuutanii kunillee yeroo 5 isinii kenna guyyatti jechuudha. Saa 24 keessatti yeroo 5 isinii kenna. Kanallee akkasuma fayyadamtanii wantoonni kun sadii yoo wal isinii fakkaate faa moo'attan jechuudha. Aga 50,000tti kooyinii isinii kenna. Kabiraa ammootu kooyinii akkaataan itti kennu kooyiniin 50,000tu yuuroo takka isinii ta'a. Doolara yoo ta'e ammootu aga 60,000tu doolara takka isinii ta'a. Yoo riyaala suuditiin taate mootu 20,000tu bakka kanatti riyaala takka isinii ta'a kooyiniin tun jechuudha. Isii tana laallattanii amma seentii 33 naa gahee jira 16,000 jechuudha. Beeksisa 2 qofa laalee gamma. Beeksisa 3 yoo laale kanaa ol ta'a. Kana fakkaata baay'ee salphaadha. As keessatti isinii kuufama. Yeroo inni kun isinii kuufamee geesse bakka kana dhuftaniitiin bakka kana ni dhuftanii. Bakka kana yeroo dhuftan kunoo bakka kanatti isinii kennaa iddoo kana gooka jettu kana ni tuutanii. Yeroo isaa kana tuutan bakka kana diraw withdraw ka jedhu kanatu isinii dhufa. Withdraw kana ni tuutanii. Withdraw kana wayita tuutan kunoo amma laala Amazon irraa baafatuu dandeettanii. Bakka kanatti ammootu Amazonin firiidhaan akka itti banattan isin agarsiisa. Amazon irraa baafatuu dandeettan. Amazon maleellee PayPal irrallee baafatuu ni dandeettan. Hundaanuu isin agarsiisa. Yeroo maallaqni keessan bakka kana keessatti kuufame jechuudha. Meeqa baafatuu dandeettanii? Yuuroo 40 baafatuu dandeettan. Haga yuuroo 160titti kaardii kanarratti kaardii Amazon kanarratti Amazonin firii banattanii ittiin baafatuu dandeettanii. Baay'ee tokko waan nama fayyadu. Kun yeroo akkas as geettan isin ajaja waan ta'eef jecha asiin duubatti irraa deebina. Beeksisootuma kana sadiin irratti ilaaltanii kabiraa ammootu kun riippoortiidha gabaasa keessatti ilaaltanii kun bakka hundeeti. Inni kun akkatti deemaa jiraachuu isaanii agarsiistanii jechuudha. Deemaa jiraachuu keessan yoo mana keessa deemaa jiraattanillee inni isinii dalagaa jechuudha. Kana fakkaata baay'ee takka namatti tola salphaadha. Mee amma kabiraati irratti guyyaa takka dura ka fayyadame kan amma haara isin agarsiise guyyaa takka dura itti fayyadame kun laala amma kiyya jechuudha. Kan guyyaa takka dura itti fayyadame jechuudha haa banamu obsa. Kuno isa kana kun amma today jedha 408 kun goolii 2,000 irratti waan inni naa dalage har'an tana amma mallattoo doolaraa kana earning money kana yoo tu'ine isaa kana yoo tu'ine kun olaala amma doolaraan lakkaa jira. Doolara 8 saantima 28 sentii 28 keessaa qaba jechuudha. Doolara 8 keessaa qaba. Kalee galgala irratti banee hedduudha ittiin fayyadamne waan hin dhaqqabiniif jecha akkasitti itti fayyadamuu ni dandeettanii. Waan namatti tolu kun PayPal irra as jala jira. Akkuma barbaadanitti waan barbaadan irratti garagalfachuu dandeettanii. Caalatti ammootu Amazon irratti isinii baay'ee jechuudha. Kana fakkaata hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti gaa hordoftoota kiyya. Kanadhaa kanumaa walii galchinaa sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti ammootu kana itti fayyadamaa irraa fayyadamaa walii sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gayaa isiniin jedha. Warri gara xumuraa kana dhuftan ammootu chaanaala keenyatti makamaa isiniin jennaa fayyaa ta'a. Yeroo gaarii qabaadha.